Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jama'a kan fayyaana gayya keessanii jirtu hordoftoota Foozee Zaakir alhamdulillahi rabbil alamin ani fayyaana gayya kiyya geelata rabbi ya jama'a nu ijoolleen Itoophiyaa kuni jalloo dhiirri keenyas dubartiin keenyas jallattuu bakka jallattuu ajaa'iba maaliif akka kana taane dhibaan amma zeegaan biraa afaan walitti qabattee adabattee nagaasitiin hojjetti. Wallahi arbaa waliin lolan waldeen biraa badaa kan keenya garuu dubartiin keenyas dhiirri keenyas afaan keenya arbaa waliin qabu bakka maatiriyaani wallahi laazim bakka hundaa jechuun Itoophiyaadha kan himatamtu namni hamma deemdaa Itoophiyaa fidachuu dhiiftee arabni yoomtu fadhaite Itoophiyaa maabbiyatti Filipiinii Indii waan akkasii fudhatti sababni isaa maaliifi sababa mushaakilaa keenya dadhabdee jechuudha. Hamma mucaadheen gaddaa arbaa jeesisuu dhigeessatti jedhanu sana mucaa sana ijoollee hundi jala deemanii koomentiidhaan maasha Allah bagaa jeese hin tolche kiingi jedhan yaani maaltu kiingi godhe nama ajjeesuu yaani akkamti kiingi ta'a nama godha tokkoffaa ofii keetii karoorri kan kee qixxeetti si jalaa hafe karaatti si jalaa hafe jechuudha. Maatiin kee karaa si eegee ganamaaf galgala maatiin keenya hundinuyyuu yeroo nu silkii bilbilee ittiin haasofne kan galgalaaf ganama ittiin haasofne an fayyaan qaba an nagaan qaba jennuyyuu haati keenya obboleeyyan keenya akkam akka jiru nu yaadanii akkam akka jiru nuuf boonee akkam akka jiru qalbii nuuf caban hin beektan yaa jamaa. Garuu gaafa waan akkanaatiin du'ee badee jedhamee immoo biyya taanii waan akkanaa dhagahanu wallaahi jarrisutu jireenya gaarii hin jiraatin jechuudha. Keessumatti haati kee abbaan kan kee utuu guyyaa tokko gammadanii hin jiraatin jaris akkati duuti sana du'anii si bira dhufu. Biyya arabaa kanatti immoo namni lubbuu namaa balleesse laazima lubbuun isaatu ba'a. Kana duras argitanii jirtan nama ofiiyyuu jarri yaani utuu ilaalamu akkasitti seefi warra kaanii wal qalan jechuudha. Nama keenya nuka biyya nama biraatii dhufe nuuraa jechuu miti. Kanaafuu innaa daraa rabbii of eegaa rabbiin isin eeguutiyyi of eegaa yaa obboleeyyan wallaahi laazim. Arbaa walloltanii walii ta'uu diddanii kalas dhiisaati yeddee rabbiin isin geesse deemaa jiraadhaa. Riskiin harka rabbiiti. Wallaahi riskiin kan geessan lafa jira. Kalas arba jalloo jalaa hin hojjetinaa hinumayyuu abadan. Dhiisaa deemaa. Nagaa taatanii immoo yoo rabbi nagaasii wal taasisee afaan keessan tokko taasisee dalagadhaa. Yoo nagaan taan immoo waan tokkoyyuu jechuudha deemaatii eddee biraa dalagadhaa. Amma mucaanneen gadda akkasitti baame kuni jechuudha. Otuu birriidhuma fakkeenyaaf birriidhuma akiidhi yaani birriidha malee wanti biraa wanti irratti wal ga'anu maanni yookiin arabni kun birrii namaa kennitu wallaahi dheen gaddallee feesbuukii kanarratti mucaa tokko argee imimmaantu na qabe mucaa akkaan nama kolfisiisu gurraacha sana ijoollee argee wanatti fakkaata Abdii Ibraahim ka jedhan sana jechuudha. Mucaan suni arabni birrii ji'a sadii na dhowwattee akkatti hojiirraa jennaan kadhee dadhabeen deemaa redhee wallaahi akka dubartiitti imimmaan buusee bu'a. Wallaahi imimmaan isaa sana waggoon argu imimmaan qabachuu dadhabe maaliin godha baqqaadhe dhiiseen deemaa raknoo birrii ji'a sadii na dhowwattee naanee jedhe miskiina. Namni akkanaa nama danuusaa jira. Namni dalagee kee dhabu ka birrii waggaa tokko dhabe ka birrii waggaa lamaa dhabe arabuma kana biratti. Arabni hundi rabbiin hin sodaatan. Hundis immoo haqa namaa hin nyaatan. Kanaafuu jennaani hadaraa araba jalloo ogguu argitan gaafa yaani birriin keessanis yaani araba kana fakkeenyaaf nama gaarii yoo ta'e birriin kee amma fedhe yoo biratti danatti yoo asalan siif kennan malis hin dhoowwatan haqa kee hin nyaatan. Namni badaan immoo in fudhataa jechuudha rabbiin sodaatu haqa kan kee. Kanaafuu jennaani birrii kan keessan gaafa jarri isin dhoowwatanii wal biratti wati qabanii dhanu dura bu'aama dhiisaa deemaa. Wallaahi ijoollee dhiiraatti akka malee sodaadha. Maaliif jennaa ijoolleen dhiiraa keenya marra hin dhiisanu yaani. Mucaanneen gadda maashaallah rabbi isa laaffisee dhiisee ma deemee birrii ji'a sadii dhowwattee kadhee dadhabee kalas maaliin gochuu danda'a dhiiseen deemaa rakkunoodhe. Wallaahi yeroo inni imimmaan isaa sana argu ayindee imimmaan qabachuun dadhabee jechuudha. Uummanni keenya akkatti miidhamuu jira akkatti rakkachuu jira. Kanaafuu jennaani isinii jireenya barbaadan wanti nu biyyaa baaneef jiraachuudhaaf jireenya keenya wayyeeffannee tolfannee jiraachuudhaaf malee dhufnee biyya namaatti hafuudhaaf miti.
dhufne biyya namaatii akka du'aan keenya galuudhaaf miti. Kanaafuu innaan hadaraa rabbiidhaati. Rabbiin isin eegu of eegaa yaa jamaa. Wallaahi rabbiin isin eegu of eegaa. Arabumaa wajjin mushaakilaa hin godhinaa. Wallaahi arabni kun ajaadha. Anufuma irraa qabeen beeka bar. Hamma fakkeenyaaf arabni kun akka waan jaallatan yeroo kaan. Garuu gaafa wallollee jechuudha. Wallaahi jechuudha akkasiin dalgiftu. Baay'ee tokko dalgifti. Okay? Yeroo siin lolti daantaa kee hin qabdu bara arabni. Bichuudhuma sii aarraanii waa tokko hajaa keessi hin qabdu. Kanaafuu jennaan hadaraa keessumatti ijoolleen dhiiraa wallaahi rabbiin isin eegu hadaraa of eegaa. Hadaraa yoo isiniin taanii kanas dalgicha sana dhiisaa baada lagaa biraa barbaadadhaa riskiin iddee tokko ofan keenya rabbiin riskii keessan. Haa mucaan kun jechuudha akkanatti dhaqee tabaarra bu'ee awwala birri modhawwattee naammilee wanti biraa wanta rabaa wal gaanu hamma kana maanni hin jiru. Ijoolleen suudii immoo asalamarra ijoollee iddee biraarraan iyyuu adda maaliifi bakka keessuma bahee kan jiraamu hin dalgisanii akka malee. Yeroo meeqa kan wal ajjeesus ijoollee suudii kan arabaa ajjeesus ijoollee suudii garuu arabaa ajjeeftee jechuun ana wal marraadha kan hin naga'e. Walimmoo yeroo meeqa wal ajjeefte dubartiillee yeroo meeqa wal ajjeeftee dhiirillee yeroo meeqa wal ajjeesee. Kanaafuu jennaan rabbiin sodaadhaati. Wallaahi rabbiin sodaadhaa. Rabbii keessan ofirra sodaadhaa. Haadha keessan isii ganamaaf galgala biyya teessee ilmaan isiniif boosu. Abbaa keessan ka biyya taa'ee ganamaaf galgala ilmi koo yoo masnaa deebi'a jedhu sana asabaa yeroo waan akka kanaa gootan. Dhayxanii mushaakilaarraa of hin buusinaa. Kalas riskiin harka rabbiiti. Wanti rabbiin keessan isiniif kaa'e wallaahi lafa isiniif jira. Yoo biyya galtanillee jechuudha. Biyyaa ba'aniidhaa fi hin duroomanu biyya jiraataniidhaaf immoo hin miskiinu. Yoo rabbiin isi duroomse wallaahi biyya teessus biyya namaa jiraattus hinuma duroomtaa hinuma argattaa. Kanaafuu jennaanii rabbiin isin haa eegu. Rabbii gaditti immoo of eegaa. Kalas arbaa wajjin mushaakilaa hin barbaadinaa. Ijoolleen keenya marra ajaa'iba wallaahi ijoolleen Itoophiyaa subhaanallah ana ofii kiyyarraa qabeen of beeka beekte. Hamma ijoolleen indii kana bakka indii kana mee ilaalaa. Indii Filiippiinii waan akkasii kan akka jarri itti araba kana jala gugguufanii jara fiiganii jiraatan. Maaliif namni kamiyyuu nama akka ofiitiif akka sanatti ajajamee hogguu jiraatu si aarsa yaani maaliif jiraachuu jedheeti. Namni keenya immoo akka kanaa hin beeku. Ofii waggaa 2-3 gadee bicuusii afaan barii maal hin jennee olii hidhatanii jechuudha ijoolleen keenya. Asitti of ilaalan. Inni kun immoo mushaakilaarra nu buusaa, rakkoorra nu buusaa. Kanaa jennaan yaa jamaa adaraa rabbiin keessan isin eegu. Rabbii gaditti immoo of eegaa. Balaarra of hin buusinaa. Inni qadaan rabbiin nutti dhufee jennaan namni meeqa nu keessaa fuudhamee jedhu yoo akkatti qalbii nu gubuu jira. Adaraa rabbii ofiinii akkas gootanii balaarra of buustanii maatii keessanis gadda itti buuftanii ofii keessaniifis immoo jireenya keessan karaa ittiin kutinaa. Wallaahi laati ibnoo dhibaan. Ijoollee jira komantii jira deemanii bakka yaanii goota baga ajjeese jedhan sana. Sababa mucaan kun nama ajjeeseenii nama meeqaatamatu dalagaarraa ba'e. Itoophiyaa silaayyuun sodaatti haramni. Wallaahi sodaatti Itoophiyaa. Maaliif jennaan waan dhiisan Itoophiyaan gatii ta'e jennaan duraaniyyuu aramni hundinuyyuu jechuudha Itoophiyaa mushaakilaa qabdennaan hin sodaatan. Amma immoo kana caalaadha jechuudha. Ka jiruttis riskii cufaarta. Haadhaaf abbaan kee ganamaaf galgala hamma ifa addunyaa kana irra jiraatanii hin boo'anii jechuudha. Amma gaafa dhufanii akkati duuteetti jirris du'anii jedhanutti wallaahi jireenya gaarii hin jiraatan. Ati immoo duutee badde karoorri kan kee wanti hundi isaayyuu bilaasha ta'e. Kanaafuu jennaan akka sanatti otoo beektanuu kichuu of hin kutinaa. Ofii keessanii ayiin qabu beektaa takka nama aarsa maaliifi namni kun akkamitti akka inni yaadu si dhiba bara. Eessan jira biyya kamiin jira biyya keenyatti iyyuu bar namni keenya wajjin nyaatee wajjin dhugee ka wajjiniin guddate maaddii tokkorraa wajjin nyaatee wajjin dhugeeyyuu akka barbaadetti godhee kunoo billaa walitti suuquu jira. Arabni immoo maalummaa kee beekti wanna tokko wanti si beektu hin jiru jechuudha. Daantaa siin qabdu gara laafummaa wanti jedhamtu asalan hin jirtu jara bira. Yoo hojjetti mataa gadi qabdee rakkina keetii jettee hojjechuudha. Nama koofiitiin mataa gadi qabatanii ajajamanii fi hojjechuun ulfaachuu dhiisennaa miti jabaachuu dhiisennaa miti. Dhiiraa miti jechuudha nu dubartiidhaaf iyyuu. Wallaahi obboleessa qaalicha kootii kana ta'uu
indii wayii qaba yaani dirreebara fidate. Dirreebarri isaa suni bakka yaani akka inni itti qaalitti sanaaf ajajamu subhaanallah. Amallee biraa baanee jira sana biraa duraanii yaani manni keenya waluma biraa. Bakka ganama subii kana wallaahi shaanxaasii baatee geessi makiinaa keessa kaa'a jechuudha. Shaanxaasiin gaawwaa shaayii fudhattee deemtu. Gadi buusi ol fidi maal godhi bakka yaani ittuma xafatti dirree mucaa kanatti jechuudha. Yaa rabbiin jedhee wallaahi baguma nama Itoophiyaan ta'in ani bakka qalbiin na caba wallaahi yeroon akka kana arge sisiin akka solii gadi fiiskiftu kana maatirii qalbiin na caba akka malee. Ilmi dhiiraa yeroo arabni dubartiin arabaa jechuudha sanayyuu dubartiin ilma dhiiraa akka tolii gadi fiiskiftee jettu wallaahi namatti dhagahamu waruutu keenyaati wallaahi tu ijoollee keenyaati yeroo isin akka sana azabdu ish jetti. Garagaltee muka ballaatti cuftee deemti jechuudha. Yeroo asii makiinaa keessa taa'anii wajjin ka'anuu otuu arrabsanuu otuu afaanitti dhiqatanuu iddee ga'anii deebi'an namuma se'anu jechuudha. Maal jette jedhuuni bar akkas jedhee laammataa isaa akkatti gadi qabate wallaahi tu keenyaati akka sana arrabsinaanii ijoolleen keenya jechuudha. Makiinatti immoo fudhatteetuma beeytuudha yaani geessitee waa wayiitti galchitee ajjeefti malee daantaan qabdu namni ijoolleen keenya. Amma jee duraanii mana wayii hojjedhe yaani achittis akkuma kana dirreebara kana jira. Wanti jarri ittiin hojjenne hin jiru wallaahi akka itti qalbiin ajabsu ani immoo maadire bakka ilmi dhiiraa yeroon akkas ta'u zeegaa kamiyyuu ta'u qalbiin ajabsa yaani. Wallaahi waan jarri itti godhan yaa jamaa bakka shaaniitti nyaatan iskiisan yaani shaaniitti nyaatanii ofi jiraatti akkas mataa dabsatanii kottu nyaannu jalaa fuudheedhan. Shaanii kana jala guuree xafariyyaatti naqee jechuudha si nyaata akkasitti baadhatee matu baqa fidee dhiqa. Wayii bismillahirrahmanirrahiim. Ilma dhiiraa taatee gaafa akkana taatu wallaahi aarii daangaa hin qabne si aarsaa waa meeqasitti dhagahama. Garuu immoo yoo hadha mataa gad namaa qabattee ati boroo fi keetii ol jettee jiraatta jechuudha. Kanaafuu innaan hadaraa rabbiin sodaadhaa dhiifammoo. Hidheen kun nama gogee wallaahi laazim nama gogee naa akkasitti jira. Kanaaf waan biraaf miti dhiifamaa iyyee abbileeyyan. Kanaafuu wallaahi rabbiin isina eegu rabbii gaditti immoo of eegaa akka of hin miine. Lubbuu kan keessan of jaalladhaa isin waan hundarra of jaalladhaa. Waa hundarra birriirras aalii keessan hirmaatii keessan of jaalladhaa ka'aati waan biraa jaalladhaa. Ofi kiyyaa maalirran bu'aara yoom kana godhe maalirran bu'a jedhaati dura gammataa waa asabaa ka'aa malee zimmeettaniituma yaani jaanii biyya namaa keessatti dhiisi biyya ofii keessatti iyyuu zabanammaa kan nama luynoome biyya Itoophiyaa keessatti bar milishaa jaarsa bututaa nama akkas jedhee mataa gadi qabateetu bulaara jechuudha. Haati luynaan boonya jedhan haadha jaynaa boosee jedhani wallaahi wanna kana meessa balaalaa haati jaynaa boosee haati luynaan boonye haadha jaynaa boosee dhugaadha yaani. Namni tokko yaani luynoomuufni ofii jedheeti jiraachuu jedheeti. Garuu ijoolleen keenya waan kana hin beekan dhaqanii fiiganii balaarra of buusanii fiiganii balaarra of buusanii kunoo akkasitti booda'e jechuudha waan qalbii nama cabsu qofa. Yaa jamaa maal ofiin jedhan uummanni bakka yaa nama keenya kana takka bakka wallaahi maadire si dhibani bar akki jirti yaadan kun nama dhiba. Yeroo hunda mushaakilaa Itoophiyaadhuma argama. Bakka uummata lubbuu of hin beekne kana raqee geesse biyya namaa keessatti naqee gurguruu jira. Ka biyya namaa kana akkatti balleessi wallaahi nuyi jechuudha. Ka biyya namaa balleessi biyya Arabaa kana balleessi akkaan jedhe nu malee hin jiru. Kan fakkeenyaa biyya Dubaayii kana yeroo ijoolleen akkasitti asiifachii fiiganii tiktookii waraabanii ijoolleen durbaa kun akkasatti wallaahi nan qaanfadha ofii kiyya. Maaliif yooma bakka mee ilaalaa ijoolleen Arabaa ijoollee waggaa 12 waggaa 13 abayaa uffattee ajjabattee karaarra deemti yaani. Garuu ijoolleen keenya immoo isa waggaa 28 waggaa 27 dhaqee fustaanii akkatti itti maxxantu kana uffatee wallaahi arabni maal naan jettiin jedhanuun jedhan wallaahi nan qaanfadha araba kiyya biratti fustaanii na du'ee badee abayaa malee gadi hin bahu. Takka akkamitti yaani bakka iju wallaahi nu biyya namaas balleessineerra akhir shay arabni kan nu tuffattee silaayyuu nu ciigaate jechuudha.
Itoophiyaa malee jira maa wanta akka kanaan biyya namaa kana keessaa fandalalu mee ilaalaa. Zeegaan biraa adeebattee hojjette. Afuurri siin dhagahamu, sagaleen siin dhagahamu. Nummoo yaanii bakka keenya dhiifnee bakka biraa of keenya jechuudha. Inni kun immoo nu miidhamanii waan tokko waan nu fayyadu hin qabu. Arabni kun maal nuun jettiin jedhaan yaani. Tiktookuma kana fakkeenyaa yeroo ilaalan maal nuun jedhan. Wanni akka keenyaa akka Itoophiyaatti biyya namaa kana fokkisiisan jiru. Egasii biyya Suudii qofa yaani biyya Suudii jechuun akkas gadi baanee sifichi deemuu qofatu hin taane biyya Suudii akka dhugaatii waan akkasii hojjechuudhaan beekaman ijoolleen keenya. Waan haraamii jechuudha. Hamma immoo wanti jarri beekaman maali amma ijoollee Dubaay mee ilaalaa wallaahi uffannuma jiraa kan waan jarri uffataniiran Arabni akka sanatti bakka biyya jiraa keessatti dhaqanii biyya musliimaa keessatti biyya namni ofii isaatii biyya ofii keessatti akka ajaa'ibaatti achibatee sattaratee deemu garuu biyya biraatii dhufee jechuudha biyya namaa karrabee biyya namaa balleessee akkasitti kunoo uffannaan kunoo barbaade surree uffatanii yoo barbaadanii bakka yaanii fustaanii akkatti itti maxxantu sana uffatanii karaarra of agarsiisaa deemu jechuudha. Bicuusii of sataruun hin jiru. Halkan saa barbaadan deeman saa barbaadan akkasatti baalee ofirra qabanii viidiyoo waraabaa deemanii jechuudha. Araba kanarraa fakkeenyaan fudhatamuu jedhaan wallaahi alaaziim bakka barbaade yoo deemuu kaate iddee barbaade deemti jalatti waan feete uffattee abayaa kee irraan uffattee kalas of sataratti deemti iddee geesse abayaa si ofirraa baafti kan keenya mandisuma kanarra iddoo qullaa yaa'a jechuudha kan nama jibbisiisu kana ajuuzaan bichaan namni tokko yaani waggaa 20 gad namni biyyaa ba'uun jiru abadan waggaa 20 oli jechuudha abadan soba malee gaafa dhufte biyya Arabaa waggaa 3-4 teessee jettu ati waggaa meeqa garuu namni keenya akkin itti ofassabu akka sabiyyii wayii bakka gaafa dhaqanii akka bicuuseedhaan akka kana godhachuu jammaranii yaanii ofii jiraatiif iyyuu akka midaametti of ilaalan jechuudha mataa gadi qabatanii Arab jala hojjechuun jaallatan garuu ijoolleen biraa iddee biraatii adabattee wallaahi mataa gadi qabattee mee Filiippiin ilaala midaa maamaa jedha jala fiiganii barra. Akka jirritti ilaalan kan keenya subhaana rabbii kan keenya uummanni uummata ajaa'ibaati bar daantaan qaban tokko abbaa fedhe maa hin taane jirri daantaan qabanu sodaa hin qabanu qaanfiin hin jirtu maatire yaa rabbi yaa gooftaa koo wallaahi qaanfiirraa fuudhee miti rabbii ijoollee keenyarraa akkasii inni dhiirris akka kana kunoo gar tokko waa balleessuu dhugaatii biyya Arabaa keessa fiduu arni waan akka kanaan beekamu hin jiru yaani dhugaatiin wanti dhuganiis akka waan akkasii hin jiru asii cinqamanii isa baran akka sana boo'anii yeroo lubbuun jira dhufte yaa Oromoo qaqqabaa bilaam jedhanii kurrifatan ammas gaafa bicuusii immoo bakka yaanii iyyamee maal jedhe rabbi lubbuu jira baasee ji'a tokko ji'a lama gaanii ammas ka'anii qodaa akka jarkaanii sana kan jedhe duduutti baatanii deeman sana dhugaatii deemsisan jechuudha. Uummanni keenya uummata ta'a habii malee nyaatee bare. Uummata yaanii subhaanallah uummata rabbiin hin sodaanne jechuudha. Bilaashuma nyaachuudha kan jedhu barbaadan yaanii. Kun amma fakkeenyaa shabaaba nama giidoo qabu nama waan barbaade hojjetee buluu danda'udha jechuudha. Maaliif hin hojjenne ofii keetii hojjettee maaliif hin maaliif akka godhatta? La jarri hojjetanii buluu jibbaayyee bakka kana akkuma kana waanii basiidha kana hojjetanii jechuudha. Birrii fudhatanii maaltu jaragalchi birrii haraamaa ta'uu waan akkasii namni tokko namni sabu hin jiru. Akkasii uummanni keenya jechuudha rabbiin nu haa qajeelchu walumatti qaba keenya malee wallaahi namni keenya waan akkaan aqilii dhabe keessaa maatirii waan jarra akka ta'aniif hin beeku qaanfiin qaban sodaa namaan qaban sodaa rabbiin qaban abbaa rabbi laaffisee tokko malee akkasii kanaafuu yaa obboleeyyan rabbiin isin haa eegu rabbiin isin waliin haa jiraatu warri isaa mucaa kan nama ajjeeseen dalagaa irraa baatanii jirtanullee wallaahi rabbiin dalagaa isiniif haa buusu mucaallee gaa rabbiin sila isin wanama sababaa rabbiin isa haa baasu maaliif iyyuu akkasii adraa dabadhaa nagaadhaan hojjedhaa nagaanuu wayyaa rakkannee biyyaa baane waan biyyaa baane fassabaa nagaadhaan biyya keenyatti hojjetannee galuu nuuf wayyaa biyya namaa kana keessatti mushaakilaa uumne waan hin taane goone
akkasitti ofii keenyaafis dararamne namallee dararree innumtinuu sababa keenya nama meeqatu miidiyaa kanarraa qalbii caba kan ija keenya gurra keenya hin beekne maatiin keenya akka qalbii caba. Kanaafuu jennaan rabbiin isin haa eegu rabbii gaditti immoo kan of eegu abbaadhumaa jechuudha. Of eegaa adabadhaa hayyee